tokkotti qarshii 22 kaasee hanga qarshii 4,200 hojjechuu akka dandeessan beektu. Maaliin hojjettu, akkamitti hojjettu? Viidiyoo kana taasisuu hanga dhumaatti ilaalaa. Kabajamtoota, jaallattoota, hordoftoota maatii Asad faamilii hundi keessanuu nageenyi kiyyaa bakka jirtanutti isin qaqqabu jecha torban kana waa'ee Infinite Power yookiin waa'ee hojii sooshaal miidiyaa irraa yeroo dheeraadhaaf dubbanneera. Viidiyoo paartii 1, paartii 2, paartii 3 irra jira jechuudha. Paartii 1 ilaaltanii, paartii 2 erga ilaaltanii, paartii 3 kana kan isin ilaaluu dandeessanuu jechuudha. Waa'ee Infinite Power wal qabsiise waa baay'ee isiniif himeera. Haala ittiin banattan akkasuma haala ittiin qarshii hojjechuu dandeessan. Walumaa gala Infinite Power madda galii namoota baay'ee ta'e gatii jiru jennaan. Isinillee wannan isin hojjedhe dhageessanii Infinite Power itti galtanii qarshii baay'ee hojjetaa jirtu nan beeka. Infinite Power erga hojjechuu jalqabdanii garuu wanti tokko isinii dhaamu qarshii keessan hinduu jalaa baafadhaatii erga tirfiitti galtanii qarshii jaraatiin duuka deema. Qarshii Infinite Poweriin kanarraa argattaniin duuka deema. Infinite Power yeroo hojjettu keessatti galiin tokko kan itti guddaa argattu memberii yookiin namoota affeeruu irraati. Ati hanga yoonaatti namoota meeqa affeerteetta Infinite Power irratti? Akkamitti namoota affeertaa kan jedhu viidiyoo paartii 2 irra ni jira, dhattee ilaaluu dandeessa. Kun paartii 3 dha. Waliigala waa'ee Infinite Power asirratti xumuraa jechuudha. Sana booda hojii sooshaal miidiyaa kan biraa ni qaba. Hojii sooshaal miidiyaa kan biraa ni qaba. Sana yeroon fidee dhufutti qophii isin na eeddanu isintu beeka. Kanaafuu paartii 3 kana sirriitti vaariyaalii ba'uu qaba. Laayikii, komentii, sabiskiraayibii gochuun nu jajjabeessa. Viidiyoon kanatti aanee dhufu hanga dhumaatti ilaalaa. Waa'ee Infinite Power hanga paartii tokko kaasee hanga dhumaatti isin hubachiisa. Daqiiqaa muraasa gidduutti isin hubachiisuudhaaf ni yaala. Yoo bicatee daqiiqaa 15, 16 fudhachuu hin dhiisu obsaan ilaalaa. Obsaan sirriitti xiyyeeffannoodhaan ilaalaa. Isinii galee garuu viidiyoon kun waa'ee Infinite Power isa dhumaa gatii ta'e jennaan viidiyoo ta'an immoo hojii sooshaal miidiyaa biraan fudhadhee dhufa. Mana kana sabiskiraayibii gochuun yeroo viidiyoo kana ilaaltanu VPN oonii godhaa. VPN jechuun gargaarsa manaaf gochuudhaa fi VPN banaatii ilaala yookiin piispoonii wama adda addaa bantaniitu ilaaltanii natti tola. Kanaafuu viidiyoo taanu hanga dhumaatti ilaala. Yeroo gaarii qabaadhaa. Guyyaatti qarshii 22 kaaftanii hanga qarshii 4,200tti hojii isin hojjechuu dandeessan tokko isinii fideen dhufe. Hojiin kunis Infinite Power jedhama. Profaayilii koo jala liinkiin isaanii jira. Akkasuma haala ittiin hojii kana hojjettan sirriitti na hordofaa. Viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaa. Kabajamtoota, jaallatamtoota, hordoftoota maatii keenya hundi keessanuu jechuudha. As geenyeerraa viidiyoo paartii 1 ilaallee, paartii 2 ilaallee, paartii 3 as geenyeerra. Paartii 3 irratti kan inni isinitti agarsiisu waa baay'eedha. Walumaa gala hunda isaa walitti qabee gatiin isinitti agarsiisu jennaan paartii 3 sirriitti hordofaa. Namoonni paartii 1dhaa fi paartii 2 ilaalin viidiyoo koo piroofaayilii keessa gadi galaati. Paartii 1, paartii 2 ilaalaa. Kan nuti jalqabnu akkuma beekamu kan nuti dhiifne bakki ni jira. Riichaarjii erga goonee booda maal akka goonu isinitti agarsiiseera. Wanti isin yaadachuu qabdanu bakka riichaarjii irratti viidiyoo paartii 2 irratti wanti isin hojjenne tokkitti jirti. Bakka riichaarjii kana irratti isin agarsiisaa jechuudha. Erga bakka riichaarjii kana galtanii qarshii galchitu miti. Erga qarshii galchitanii booda qarshii bakka kanatti barreessitu kunoo. Qarshii bakka kanatti naa barreessitu jechuudha. Qarshii hangam fakkeenyaaf qarshii 3,500 galmaa'uu barbaaddan qarshii 3,500 erga barreessitanii booda akkas gootu. In eegduu xinnoo eeguu barbaachisa. Xinnoo erga eegdanii booda haala kanaan isinii fida. Maal gootu amma bakka kanatti sirriitti na hubadhaa. Kooppii godhattu, akkaawuntii kooppii godhattanii akkaawuntii eenyu yoo ta'u irratti dabarsitu jechuudha. Erga irratti dabarsitanii booda sirriitti na hubadhaa. Amma laa bakki namoonni baay'een itti dogongoraa jiran bakka kana akkaawuntii kanarra qarshii galchitu geessitanii bakka yeroo tokko cufaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf yeroo inni cufaa jiru bakka kanatti yeroo deebinu cufaa ta'uu danda'a. Akkaawuntiin cufaa ta'e baayinaansii qofaan hojjetu qanii akka sanaa, baayinaansii doolaara qofaan hojjetu qanii akka sanaa jechuudha.
Erga akkas godhattanii akkaawuntii kooppii godhattanii booda maal gootu appilikeeshinii CBA yookiin CB birrii moobaayil baankingii jechuudha. Akka appilikeeshinii isaa yoo qabaattan appilikeeshiniidhaan dabarsitanii iskiriinshoot gootu jechuudha. Iskiriinshoot gootu yookiin immoo haala kanaan dabarsitanii dhaxxanii haala kanaan dabarsitanii iskiriinshoot gootu jechuudha. Kookabii birrii dabarsitan garuu akkuma dabarsitanii fixxanii iskiriinshoot gochuu qabdu jechuudha. Erga iskiriinshoot gootanii booda akkamitti isinii fida? Fakkeenyaaf kan nama tokkoon isinitti agarsiisa qo'a. Kan nama tokkoon isinitti agarsiisa. Ilaa kunoo kun amma birrii galchee dhufe miti. Erga birrii galchee dhufe kunoo FT isii jedhamtu kana laa. FT kan jedhamtu lakkoofsa kana kooppii godhattu jechuudha. Lakkoofsa kana kooppii godhattanii maal gootu? Duubatti deebitu bakka silaarratti bakka kanarratti deebitu. Bakka kanatti erga deebitanii FT kana bakka kanarratti fiddanii galchitu. Bakka kanatti fiddanii FT galchitu jechuudha. FT bakka kanarratti yeroo eega galchitanii booda maal gootu? Bakka kanarra gadi tuttu yeroo tokko. Bakka kanarra yeroo gadi tuttanu fakkeenyaaf FT galchee FT tokkuma galchee isinitti agarsiisa qo'a. FT tokkuma galchee isinitti agarsiisa. FT tokko galchee isinitti agarsiisa qo'a. Obsaan eegaa. FT wayiniin qaban ture eessa akka dhaqeen beeku malee. Kanuma galchee isinitti agarsiisa FT dha'iin akkas goona. FT miti jechuudha. FT koodii FT tu ta'ee naa galchaa dhiifama guddaa. Koodii FT yeroo fiddanii asitti galchitanii booda maal gootu? Bakka kana tuttanii bakka kana yeroo tokko tuttu duubatti isin deebisa. Yeroo tuttanii duubatti isin deebisee haala kanaan isinii fidaa jechuudha. Sana booda maal gootu? Lakkoofsa bilbilaa fi iskiriinshuutii dhaxxanii bakka xiyyaan isinitti agarsiisaa jiru kana yeroo tokko gadi tuttanii bakka teelegiraamii akkasii yeroo inni isinii fide teelegiraama kana yeroo tokko tuttu jechuudha. Isinii fidaan barbaadaaranii turkii dhagatii teennaan teelegiraama kana yeroo tokko gadi tuttu. Gadi tuttu yeroo gadi tuttan haala kanaan teelegiraama keessa isin galchaa jechuudha. Haala kanaan dhaxxanii itti ergitu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaaf iskiriinshuutii akkan itti erge kanatti dhaxxanii nama kanatti ergitu. Lakkoofsa bilbilaatiif iskiriinshuutii dhaxxanii nama kanatti ergitu jechuudha. Erga ergitanii booda obsaan hedduu ammoo har'a deddeebiidhaan itti ergitu. Har'a deddeebiidhaan erga itti ergitanii booda gara teelegiraamiitti deebina. Aktiivii isin gooti. Sana booda birriin keessanii isa dhufee gala. Bakka kanarra dhufee galaa jechuudha. Bakka kanarra erga dhufee galee dhaxxanii piroodaaktii bituudha jechuudha. Paartii 1 paartii 2 irra hubattanii ilaaluu qabdu jechuudha. Piroodaaktii kan 3,500 kana keessa galtanii bittuu jechuudha. Hin bittu riichaarji waalneet jettanii bakka kanatti bittu kun. Bakka kanarratti xuxxanii bittu jechuudha. Erga bittanii bakka kamitti isinii fida? Guyyaa guyyaadhaan maay piroodaaktii kan jedhu kana keessatti isinii fida jechuudha. Akkamitti keessa seennee ilaalla. Haala kanaan isinii fida jechuudha. Haala kanaan yeroo isinii fide isin maal gootu? Bakka kana xuxxanii guyyaadhaan qarshii keessa walitti qabachuudha jechuudha. Qarshii keessa walitti qabachuudha. Lammaffaa moo nuti ilaallu namoota affeeruudha. Namoota affeeruun fakkeenyaaf kunoo invite friends for which rewards kan jedhu kana keessa yeroo tokko gadi tuttu. Erga gadi tuttanii booda liinkiin keessan kan nama ittiin affeertan kanaa jechuudha. Kooppii godhattanii nama affeeruu barbaaddan sana dhaxxanii sheerii gootuu jechuudha. Teelegiraama keessa galtanii yoo teelegiraamiin erguu fi barbaaddan teelegiraamatti gadi galtuu akkas gootuu. Fakkeenyaaf nama tokko ergee isinitti agarsiisa. Nama kanaaf ani ergaa akkas gootanii paastitti gootu seend akkasii jechuudha. Ishii lammaffaa. Sadaffaattiin isin dabarsaa jechuudha. Erga affeertanii booda namni keessan bakka kanatti walitti qabama. Nama affeertan sana isin jalatti galmaa'u cheekii gochuu qabdu jechuudha. Dirqama nama isin affeertan sana isin jalatti haala kamiin galmaa'a kan jedhu kana cheekaappii gochuu qabdu. Akkasitti lakkoofsi bilbila isaa kan duraaf kan duubaa dhufee galaa cheekaappii gootu jechuudha. Namni isin sun jalatti isin galmeesse immoo C irratti galmaa'a. Akkasuma D irratti galmaa'a jechuudha. Namni hanga nama 4tti isinii kaffaluu danda'a jechuudha. Duubattiin isin deebisa immoo maay piroodaaktii ilaallee
invite ilaalle muluu isaa walii isinii galchaa jira. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Amma immoo wanni nu baafne waciin keenya waan argee bakka kana keessa ta'a. Bakka kana keessa isinitti agarsiisa. Istiriin keenya bakka kana keessa ta'a kun. Qarshii nuti baafannee qarshii nuti galchinee bakka kana keessa ta'a. Foon riikaardii kan jedhu kana keessa. Qarshii kana baafattaniitu qarshii kana galfattaniitu kan jedhu. Kun akkasitti ta'a. Akkasitti ta'a. Utuu achi hin siqin yeroo namoota affeertanii namni keessan sun qarshii galchee aktiivii ta'ee maal akka inni isin argamsiisu isinitti agarsiisaa jechuudha. Maal gootu? Yeroo namoota affeertanii aktiivii gootan akkamitti isin ergiti? Akka kanatti koodii isin ergitu qabdi. Koodii isin ergitu akka kanatti qabdi jechuudha. Yeroo kana isin koodiitti kana kooppii godhattanii bakka kanarraa kooppii godhattanii erga kooppii godhattanii booda duubatti deebitu. Duubatti deebitanii yeroo nama affeertan qofaa kan isin koodii kana isin ergitu jechuudha. Yookiin yeroo walgahii teessanii kaatan koodii akkanaa argitu. Bakka isinitti agarsiisaa jiru Redmi Rewards bakka jedhurra galtu. Erga galtanii booda akkasitti seentu. Erga seentanii booda bakka kana gadi tuqxanii koodiitti asirratti paast gootu yeroo tokko. Paast erga gootanii okee gootu jechuudha. Okee gootu akkasitti hedduu obsaan. Okee erga gootanii booda qarshii amma reefan fudhee kaa gatii ta'ennaan qarshii kanaan naaf ergame reefan fudhee kaa bakka kanatti nan lakkaa'eera. Qarshii hanga isin ittiin nama affeertan isiniif lakkaa'aa bakka kanatti jechuudha. Yoo nama tokko affeertan qarshii 150 hanga 4,200 kan inni lakkaa'u iddoo kanatti yeroo tokkitti nama affeeruudha jechuudha waannaan. Sadaffaa wanti isinitti agarsiisu maaltu jira? Seera hojii haaraa tokko qaba. Hojiin kunis maal yoo jettanii bakka kanatti gadi ilaalaa. Bakka kanatti gadi ilaalaa xiyyaan. Yeroo keessa seentanii waan haaraa isinii fida jechuudha. Wanti haaraan maali? Fakkeenyaaf qarshii kanaan yoo bittattan guyyaa guyyaadhaan har'a seenuu isin hin barbaachisu. Yeroo tokko bicha yoo bittanii qarshii 6,500 piroodaaktii kana yoo bittanii yookiin meeshaa soolaarii kana yoo bittanii guyyaa 55 gidduutti qarshii 6,500 yoo bittanii guyyaa 55 gidduutti qarshii meeqa isinii fidaa jechuudha. Qarshii 20,800 argattu jechuudha. Parsantii meeqa argattu birii keessan irratti? Parsantii meeqa argattu? Parsantii 320 birii keessan irratti dabalee isinii kennaa jechuudha. Garuu guyyaa 55 obsaan eeddanii fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. Kana malee immoo wanna biraa wanna haaraa wanti isinitti agarsiisu kana keessa akkaawuntii bakki isinitti galchitan bakka kanatti haala kamiin galchitu isinitti agarsiisaa jechuudha. Akkaawuntii bakki isin galchitan bakka kanatti akkasuma badhaasa adda addaa yeroo yeroodhaan ni qabaata bakka kanarratti yeroo keessa keessan yeroo badhaasni jiru isinii fidaa jechuudha. Kan biraa immoo waa baay'ee kontaaktii kan isin gochuu barbaaddan intalaan asitti isinitti agarsiise kontaaktii gochuu barbaaddan bakka kanaanii akkasuma kontaaktii kana tuqxanii illee kontaaktii gochuu dandeessu, qunnamuu dandeessu jechuudha. Isa malee waa biraa wanti isinitti agarsiisu baay'ee tafee maay giifti kan jedhu kana jira. Maay giiftiin kun yeroo badhaasni keessi ergame bakka kana seettee guyyaa badhaasa jira. Badhaasa fudhattee badhaasni keessi sun si ergame maay giiftii kanarratti dhufee galmaa. Maay giiftii kanarratti dhufee galmaa. Yoo waa'ee koodiitti immoo isin deebisaa change password kan jedhu kanarra ni galtu. Koodii keessan jijjiirrachuu yoo barbaaddan enter to old password kan jedhu irratti passworduma kan duraa akka galchitu itti aantanii koodii keessan jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Koodii keessan bakka kanatti jijjiirrachuu dandeessu. Koodii jijjiiruu barbaaddan jechuudha. Kana malee immoo galii keessan yoo guddifachuu barbaaddan bakkuma kanarratti sila akka 3,500 yoo bittanii itti dabaltanii ammoo 7,700 bituu dandeessu qarshii galchitanii jechuudha. Dursa akkuma ani isiniin jedhetti qarshii haaraa galchitanii bituu dandeessu. Kana malallee aangoo ammoo kan 13,500 13,500 bituu yoo barbaaddan qarshii haaraa galchitanii bittu jechuudha. Akkasuma qarshii gurguddaadhaan yoo dura buutanii galmooftan moor aktiivii isin godhaa deema. Hojiin kun bareechee barbaachisaadha jechuudha.
Yaa'u kanammoo hojii haaraa fidee jira. Innaayipiin kanuma bukkeetti kan inni hojii haaraa fidee jiru. Sirriitti ilaalaa waa'ee innaayipii asuma irratti xumurra. Hojii haaraa sooshaal miidiyaa kan biraa gatiin isinii fiduu jennaan innaayipii asuma irratti xumura. Wanti isin na gaafattan kan biraa wanni baay'een jiru natti hin fakkaatu. Wiizdiroo yeroo godhachuudhaa jettanii birrii fakkeenyaaf qarshii 300 meeqan qaba iddoo kana. Akkaawuntiin kiyya haala kanaan galmaa'ee jira. Akkaawuntiin kiyya erga galmaa'ee bakka kanarratti kan barreessaa jechuudha. 350 wiizdiroo yoo gochuu barbaade bakkuma kanarratti wiizdiroo gochuu danda'a jechuudha. Galatooma ulfaadhaa. Turtiin NIP waliin qabnu kana ture. Viidiyoo paartii 1, paartii 2, paartii 3 ilaaluun dhiisna. Mana kana laayikii, sabiskiraaybii gochuun jajjabeessaa. Gara tiiktookaa keenyaatiin illee akkasuma gara fuula teelegiraama, fuula feesbuukaa keenyaatiin nu hordofuudhaan nu jajjabeessaa jechuun barbaada. Galatooma ulfaadhaa. Turtii gaarii ture. NIP asumatti xumurraa. Teelegiraama kiyya akkanitti argattu bakka sarchiirra yeroo galtan Asad faamilii lakkoofsa tokko erga barreessitanii teelegiraamni kiyya akkanatti isinii fida. Kunoo gubbaarra kan jiru kana teelegiraama kiyya illee akkasitti argattu. Teelegiraamarra seenaa joon godhaa hordofaa barnoota adda addaa isinii kan fida. Yeroo gaarii qabaadhaa. Turtii nuti waliin qabnu gaarii ture. Waa'ee NIP irratti karaa keessaan illee na qunnamtanii wanna barbaadan gaafachuu dandeessu. Koomentii, laayikii, sabiskiraayibii hin dagatinaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Egaan viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaaltanii as ga'uu keessaniif galatooma ulfaadhaa. Namoonni VPN bantanii ilaaltan galatooma ulfaadhaa. Irra jara kaan irra immoo namoonni VPN piispoonii bantanii naaf ilaaltan galatooma ulfaadhaa. Ammallee yoo dandeessan viidiyoo 2-3 VPN piispoonii banaatii naaf ilaalaa. Kanattaan sun kan inni isinii fidee dhufu hojii sooshaal miidiyaa haala infiniitiin hojjetu kan biraan isinii fidee dhufa. Viidiyoo kana na jajjabeessuu qabdu. Dirqama laayikii, koomentii gootanii na jajjabeessuun barbaachisaadha. Haa ta'uyyuu malee Infinite Power indoo qarshii keessan indoo baafachuu hin dagatinaa. Wanti isinii dhaamu Infinite Poweriin qarshii keessan indoo baafadhaa. Tirfii jaraatiin jara dukkatti fufaa. Yoo qarshii 550 eegaltan immoo membarii irratti hojjedhaa. Namoota affeeruu irratti hojjedhaa. Ergaa dabalataa gara YouTube kanaan eeggadhaa. Waa'ee TikTok irratti akkasuma aappii garaagaraa waan baay'een isin hojjedha gatii seenaa YouTube kana irratti na eegaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Isin jaallatamtoota.